Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu bakka jiraattanii waa'ee kaardii so'aatu irra namoonni hedduun yeroo hedduu nagaa hattanii dhiifamaa isinirraa turee jiras biizii ta'e yeroo hedduu komantiin hedduun baay'eedha. Akkasuma ijoollee haaraa dhufanii kan haaraa dhufanii jiran jechuudha. Akka warri duraanii ni beeytanii. Akkaataa kaardii itti guuttatanii nama na gaafatee jira. Akkaataa birrii itti gaafatanii waa hedduu na gaafattanii viidiyoo kee jala gaddeemtanii ilaalina fakkaata. Nama kaardii akkaataa itti guutan isin agarsiisa. Akkaataa kaardii itti guuttatan awwala hisaaba keessa jiru gaafannaa. Birrii gaafachuu barbaanne birrii keessaa qabna moo hin qabnu gaafachuu barbaanne kokkobbii tokko goonee jaha goonee masalaalii goonee okkee goonaa jechuun birrii hangam akka keessaa qabu laaluuf jechuudha nama. Xiqqoofsa birrii homaa keessaa hin qabu zeeroo jedhaa kun akkuma asirraa argitan kana nama birrii itti guutuuf jechuudha. Birrii itti guutuuf hin deema. Birrii itti guutuuf immoo akkuma birrii gaafachuuf kokkobbii tokko jaha masalaalii akkuma malee godhe kana birrii gaafachuu jechuudha. Amma ammoo birrii guutuuf kokkobbii tokko warri haaroo taatan laala jechuudha. Kokkobbii tokko 55 kokkobbiidha. Kokkobbii goonee eegasii lakkoofsa kaardii itti galchina jechuudha. Lakkoofsa kaardii itti galchina kaardii itti guuttachuu fi hanga fedhii kennaa hanga riyaala 20 riyaala 23 murataa jechuudha. Riyaala 20 yoo binne amma ani kaardii itti guutaa jira jechuudha. Asirratti torba 12 76 8 amma ani kaardii itti guunne haala kanaan kokkobbii tokko 55 kokkobbii goonee lakkoofsa kaardii itti guunna eegasii dhumarratti masalaalii goonee okkee goonaa jechuudha. Nama kaardii itti guutee jira jechuudha. Birrii 20 yoo bitan birrii 3 keessaa murataa. Kun akkuma asirraa argitan amma ani birrii 17 keessaa qabaa jechuudha. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Kun birrii 17 jechuudha. Kun isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Sirriitti isin mul'ata jedheetiin yaada. Birrii riyaala 17 itti guutee jira jechuudha. Akkaataa kaardii itti guutanii jechuudha. Isinii gale jedheetiin yaada. Amma majjaanallee hidhachuu barbaanne hidhachuun ni jira jechuudha. Riyaala 9 daqiiqaa 20 hidhachuu dandeenya jechuudha. Warroonni akkamitti guutanii akkami birrii gaafatanii jettanii na gaafattan akkasuma warroonni akkamitti akka birrii akka nu jalaan nyaannu ofirraa hina kan jettan immoo kan bal'inaan viidiyoo isin hojjedhu ta'a. Tartiiban viidiyoo isin hojjedha jechuudha. Lakkoofsa kokkobbii isaa barreessee tartiibaan isin hojjechuu amma akkanatti viidiyoo isinitti hin dheeressu. Maaliif yeroo hedduu viidiyoo nutti dheeressitee jirta naan jettanii koomentii jalaan na komattanii rakkoon qabu. Eega isin viidiyoon na dheerate jettanii gabaabsaa rakkoon hin jiru. Kanaafuu sawaan majjaananii dalagaa. Garuu kan birrii 10 daqiiqaa 25 duraanii sana didee ana didee jechuudha. Yeroo tokko ni jira yeroo tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaadha. Akkaataa itti kaardii guuttatan warri haarofti na gaafattan kun isin agarsiisee jira. Viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraa caqasa. Viidiyoon yoo guddate daqiiqaa 15 kanarra tareen beeku viidiyoon kiyya. Yoo guddate daqiiqaa 15 warroonni viidiyoon akka malee dheerate jettanii akkasii karas ammaan isumarratti xumura. Viidiyoo itti aanu immoo tartiibaan ammallee irra deebi'ee tartiibaan isin hojjedha. Garuu viidiyoo kee jala gaddeematii ilaala. Waa'ee sawaa hunda isaatu hojjedhee jira jechuudha. Akkaataa itti guutan akkaataa Arabiirraa gara Ingiliffaatti jijjiiran hunda isaatu hojjedhee jira. Viidiyoo isintu jala gaddeemee ilaalle malee akkasii ammaa fi kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti
Turtii gaarii naaf turaa kan kaardii itti guutuutti kana fakkaata akkasuma gatii keessa jiru gaafachuu kana fakkaata ammallee lakkoofsa keenya akkamitti beekna lakkoofsa keenya akkamitti beekna warri jettanii tokko kokkophii gootanii 50 gootanii masalaalii gootanii gaafattanii jechuudha lakkoofsa keessa namoonni hin beekne jaraani sawaana baasaa jedhaani. Zeenii ani zeeniin fayyadamuu akkasuma warri moobaayilii na gaafattan ani moobaayiliin fayyadamu kan fayyadamu sawaadha. Maaliif waan fayyadamaa jiru waan beeku qofa isinii himuu barbaada malee waan kijibaa waan fayyadamaa hin jirre kun akkana jedhee isinii himuu hin barbaadu jechuudha. Ani sawaa fayyadamaa jara keessaniin sawaa nu baasaa jedhaani. Sawaa shariyaa jechuudha. Sawaa shariyaa nu baasaa jedhaani majjaan akka itti hidhatan viidiyoo ilaaltanii irraa hidhatuu dandeettanii awwala viidiyoo jalqaba irraa hanga xumuraa obsaatii ilaala kana isaanillee viidiyoo isinitti hin guddisu. Egaa viidiyoon isin guddate nan gabaabsa. Isinummaa irraa fayyadamaa namoonni waan hedduu jettanii hin jirtanii maafi mushkila warri itti fayyadamtan bu'aa isaan beeytanii warri osoo viidiyoo haga xumuraa ilaalin jarjartan immoo obsaan hin jarjarina obsaan viidiyoo caqasaa sawaan majjaan ni hidhaa biyyoota 21 isiniif bilbilaa jechuudha. Kanaaf yan bakka haasaan dheeressuus matti gabaabsa. Turtii gaarii baay'ee isiniin jedha hordoftoota kiyya.